Dubbistee beekuun gaafattee hubachuun beekumsa kee gumaachuun gochoota beektotaa keessaa isa ijoodha. Kanaafuu nutis beekumsa beektonni kennanuuf gumaachan qoodannee dubbisnee hubannee sammuu keenya beekumsaan ijaaruun dirqama kenna. Kitaabni argannoowwan saayinsii quraana keessatti jedhu kan Ustaaz Umar Arsiitiin qophaa'e haala adda ta'een gaafa guyyaa 26 ji'a 8ffaa bara 2017 guyyaa sanbataa ganama keessaa sa'a 2 walakkaa irraa eegalee bakka keessummoonni fi daa'imman sadarkaa biyyatti dhageetti guddaa qaban hedduun argamanitti ni eebbifama. Gaafilee yeroo hedduuf uumama waliin wal qabate sammuu keessan keessatti deebiin dhabamee fi jiruu fi kitaaba argannoowwan saayinsii quraana keessatti jedhu kanaan deebii quubsaa irraa ni argattu. Maal kana qofa ilmi namaa akkamitti uumame, maaliif uumame, quraana jechuun hoo maali, waa'ee quraanaa warrootni biroo maal jedhu, waa'ee samii maal beektu, uumama hawaa laggeen gaarrenii fi wantoota uumama isaaniitiin raajiitiin itti ta'an kanneen biroos wantoota beekuu qabdan kitaaba kana keessa haala ajaa'ibaatiin barreeffameen keessaa ni argattu. Maarreen sagantaa guddaa eebba kitaabaa kana irratti isin hundinuu affeeramtaniitii jirtu. Irraa hin hafinaa haaftaniin gaabbina. Iddoon sagantaan guddaan kun itti gaggeeffamu magaalaa Shaashamannee galma Sitii Paarkii keellaa fuulduratti argamutti gaggeeffama. Odeeffannoo dabalataa fi duwwaa 919 2934 yookiin duwwaa 926 946369 irratti bilbiluun gaafii keessaniif deebii ni argattu. Kitaabichas bilbiluun bitachuu ni dandeessu. Eebba kitaaba argannoowwan saayinsii quraana keessatti.